Yoo harka fuunee jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitti tuffa fayyaa keessatti nagumaan jirtu jabaattuu galata waaqayyoo adda kuutii nagaan korraa haadha iddoon jirutti nagaan qabaa nagaa waaqayyoo iddoon jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'a muddee dhufeen jira dhimmin dhufeefis akkuma beekamu dengedda isiniif gadhiiseen ture obboleettii keenya Dubaay keessatti rakkattee rakkina hamaa keessa jirtu tokko jechuudha. Namni cinqama waan ta'eef isa isiniif himuun dhufe koomentis argin jira jechuudha. Abu Dhabii jirra qarqara dhaqni poolisii furannee dhaqnee baafna kan jettan jirtanii mucayyoon waaqayyoo galatu baatee jirti. Harka poolisii keessa jirti jechuudha. Gara embaasiitti geessanii jiranii. Isniin jedha achi keessaa baatee jirti waaqayyoo galatu baay'ee tokko nama gaddisiisa wanti sirratti raawwatame jechuudha. Kan akka ishee baay'een jiraachuu danda'u garuu dubbatachuudhaaf immoo karaa kan dhaban jiraachuu danda'u callisuu dhiisanii gizeen tashaashaaleeraa kanatti boota hamaa sana keessaa gargaarsa waaqayyooti waaqayyoo jalatti immoo numti wal gargaaree wal baasuutii dandeenya yoo wanti hamaan nurra ga'u callisnee usnee sodaannee callisuu qabnu booda rakkoo guddaa nurraan ga'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Kan akka ishee baay'een hin jiru silkiillee dhabuu danda'u dubbachuullee sodaachuu danda'u. Kanaafiyyuu yoollee silkii hin qabaanne akka nama qoshaashaa gatuutti haaraa baasuu deemuutti nama silkii qabu harkaa fuudhanii sagal jennee yoo dawwalanne poolisiin addeenu jirrutti dafee nu qaqqaba jechuudha. Kanammoo yoo gochuun isiniif dadhabame bakkeetti gadi baatanii namni hin nabamu. Ijoolleen keenya hin nabamtu warra afaan beekutu afaan hin beeknetti xiqqoo rakkata malee warra afaan beekan warruma ala jiran naaf dawwala yoo jettaniini isiniif dawwalu jechuudha. Iddoo jirtan rakkoo amma sana keessaa bahuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu hin ustanii taa'ina yeroo wanti akkasii isin mudatu sabni keenya baay'ee tokko nama boonsaa sababiin isaayyuu rakkina kana keessaa dafanii ariitiidhaan dhaqanii baasan jechuudha. Halkan sa'aatii 5tti akka Itoophiyaatti jechuudha. Baay'ee tokko nama boonsaa beektanii namni rakkatee rakkinni mucaa sanaa akka rakkina kootiiti jedhanii yaadanii halkan sana dhaqanii rakkoo sana keessaa baasuun jira. Baay'ee tokko waan guddaa godhaniiru galatoomanuu waaqayyoo kaffaluu fi gocha gaarii godhanii baay'ee tokkoon gammadii baay'ee tokko natti tolee dhugaa waaqayyoo biyya ormaa gizee jedhamu kana hammam akkan hamtuu ta'e hubadhe mucayyoo kanarratti waan raawwatameeruun dhaggeeffadhu hin beekan garaan koo baay'ee na bade beektanii ijoollee baay'eetus naate garuma waaqayyoo galatu baatee jirti baay'een koomentii kan barreessitan jirtanii yeroo wanta akkasii immoo uumamu yeroo viidiyoon gadhiifamu sila informationii wajjin lakkoofsasii wajjin gadhiifamu qaba. Amma Abu Dhabiin katamaa bal'oodha waan taateef iddoo ishiin jirtu beekuudhaaf silki quxuruu ishee yookaan immoo lokeeshinii ishee waan barbaachisuuf informationii guutuu wajjin utuu ta'e namni ariitiidhaan naqee fuudha. Garuu viidiyoo qofa laxxafanii yoo zimmeedhaan nama harkaa babbada. Informationii hundumaa wajjin kaa'amuu qaba viidiyoon isiniin jedha baay'ee tokkoon gammadee natti tole. Obboleettiin keenya rakkoo guddaa keessa turtus garuu keessaa bahuusitti baay'ee gammadee galatoomaa warreen qarqaarra jedhaa turtanii isiniin jedha. Waaqayyoo isin rakkisin jechuun jaalladha isin kabaja warri hawwii Oromtiitti tuubiif haaraa taatan like share subscribe godhaan isiniin jedha.
wanti akkasii yeroo nu mudate nu sheerii goonu laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan iddoo